يويا الشمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المانا يا تنفقوا رأيي تنجفتي كيسا أكمل نجني ربي بالله بدنسو بكوني تريفي وفوزر تنكميتم يصير من برهاجرات توني دام ستية تن يرو هنداتي كون channel يوتيوبي نسو أبا هجيتي أما وانتكو تكان كبردي سنيدو وانتكو كبردي سنيدو سن الراسونا إن بدينا كشو خرارا مجيتني سنيد ديبيا أكمل تبصرني كذا هاي المنايا ديبيني تجر كون channel يوتيوبي نسو أبا هجيتي سنة كبرت نجا كيسنا الحمد لله أنا قاعد نجلا أكل جلات وانتيارا يمكن سجنتانتي تنماتهم وانت كشو هنجر راس وفلير عدتاتي ويدي تونس وان بريدودا especially جولة بيا كيسستي بيا لاجر نما كم يفهم نما إلما نماذج كم يفهم كان يروق بابا تجرمو بربار جرو كم يفهم هل سلبا في وان الفاتون تاني بس قالوا وان لينجي بربادو لينجي يكون برنوتا short course يكون لينجي يروق بابا وان بربادو باتي توقف تورندا باتي لما باتي سديف تورندا كرا كنا لينجي باتي مراساتين يكون كرا أونلاين ديني ساتو يكون موك أمان دايركت ديني ساتو حال سبالان أكاد يتين جيرا مودندين وان توك كبر ديسني دفي تيميتشي تيم دلدلا وابتني كاتو يكون وامنت أمشو كنا ولين كبتو هذا سجنتان أن إما سموف يكون بيكم سوال كبتورا وبولينتي الدنيا نمر جرتون برا برت يرو الأيروت جيرما فجاتا بلأتا قدتا أمايس حالوني الفاتو تنهندي لافا وانت جيرما تقول ما قلت وان جيرما هيدو أرجازر example أكينيا أني قافم كتاب قرآن برد وقا هيدو نرد أما كتاب أني قافم برد قلت وان من الرد يرو سنة تقول ما قلت سرك هاي سكول قافم تجيرو تيجو you know سلكين نيتوركين سأكون مرة بفري سلكين اللي نوكيا تكوتانا you know تكنولوجيا ونجرا مكون هيدو نجرو هيدو ركسارة يجا أما مو برا برات ونهندي جيرما ديمي تكون ilma magaalaa jiru yookaan ilma biyya alaa jiru obboleettii kan biyya alaa jiru qofa miti biyya keessattuu mucaan baadiyyaatti qonna hojjetu yookaan qonna qotu isaa miti mucaan xiqqaan elementarii kutaa sadaffaa kutaa afuraffaa baratullee silkii gurguddaa kan yookaan artee silkiiwwan smart ta'an qabatee socho'aa jira garuu hedduun keenya bilbila babbareedoo yookaan mimmiidhagoo ni qabna haa ta'u malee bilbiloota kanaan wanni nuti fayyadamu inni guddaan irra jireessi ijoollee baadiyyaa irra jirru muuziqaadha. Muuziqaa sirba ittiin dhaggeeffachuu viidiyoo ittiin ilaalu yookaan fiilmiiwwan garaagaraa ittiin ilaalu sanuu mana muuziqaa yookaan mana moobaayila fa'aa itti hojjetan kana dhaqnee miimoor irratti feesifnee yookaan immoo namarraa daawunlood godhannee mana namarraa sheer godhannee fudhachuudhaan warri bakka neetworkiin gahaan jiru immoo yuutuub irraa ta'uu telegiraam irraa ta'uu achirra seenuun sirboota fi viidiyoo garaagaraa waan garaagaraa ilaaluudha. wanni kan biraan jiru itti aansee ka jiru xiqqoo fooyyeen qabu ka jedhamu isiisanii waatsaappii irra hedduu nama akka waatsaappii yuun qabu iimoo yaalaa wal jennuudhaaf yoo akkanuma haquu jirutu kana inni itti aanee jiru immoo iimoos fayyadamee telegiraamas fayyadamee waatsaappis fayyadama inni xiqqoo sanirra xiqqoo isii fooyya'aa jiru immoo yookaan fooyya'aa dhufe immoo tiiktookii qaba tiiktookis itti aansee yuutuubii qaba tiiktookii namni hin qabne yookaan namni hin fayyadamne hin jiru amma walumaa galatti create account create gochuuf waanuma arge maqama ofii yookaan lakkoofsa bilbila ofii itti galcha walumaa galatti viidiyoo makolfaa fi maali namni gadhiisu kana oduma arge kana gootu scroll godhatu guyyaan kaardii birrii 15 kaardii birrii 20 15 isaa nga'u jammarraa nga'u kan wakkan godhatu kolfaa ooludha bakka birrii 25 birrii 30 kaardii birrii 50 fa'a minimum jiraatti waan birrii 1,500 fa'a ta'u jechuudha waan sila daa'ima ofiitti osoo anan kontiraata fuudhee jaan birrii 1,000 caala kaffaluu hin dandeenye kaardiidhaan immoo waanuma arge odumaa fi sirbaa fi maal kana soolaa hundi keenya san keessa dabarre jechuudha so wanni isin jechuudha barbaadu obboleeyyan tiyya fakkeenyaaf warri biyya ormaa jirtan uffata haa ta'u nyaata haa ta'u dibata garaagaraa maal haa ta'u
yeroo baay'ee wanti isin manaa gadi baatanii suuqa dhaquudhaaf suuqa dheetanii yookaan bitattanii deebitanii hedduun keessan hin jiru. Kanumti seera ala yookaan iqaamaa yookaan maal jedhamu kana ID card hin qabne dhiisi kanummaan iqaamaa qabuyyuu manaa gadi ba'urra waan barbaade yoo jiraate karaa onlaayinaatiin xalabateetu balbaluma kan kee qofa dhufanii yoo sitti ankwaan jalaa bantee birrii kan kee yookaan kaashidhaan yookaan tiraansfar gootee irraa fudhachuudha. Wanni kabiraan jiru. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeti? Teeknooloojiin fagaataa jira jechuu barbaadeeti. Ispeeshaalii ijoolleen duraan barnoota irra turtanii osoo barnoota irra jirtan barnoota addaan kuttanii fa'aa deemtan kan afaan Ingiliffaa haalaan dandeessan, afaan Oromoos afaan Amaariffaas haalaan dandeessan. Wama kamuu afaan beekaniin jechuudha. Walumaa galatti waan wayii barreessuu dubbisuu irratti aktiif kanneen taatan really wallaahi dhugaan isiniin jedha jabaadhaa. Yoo dandeessan otuma biyya homaa jirtan haaluma waa'ee fi maaliin haalaan jiru sanii wantoota akka chaanaala yuutuubii, chaanaala tiiktookii tanniin lamaan haalaan fayyadamaa. Haalaan fayyadamaatii haga danda'amaa ta'e beekamtii horachuudhaaf yaalaa. Fooloorsa keessan yookaan sabskiraayibara keessan guddifachuudhaaf yaalaa. Karaa kamiin karaa ergaawwan garaagaraa namaa dabarsuutiin ergaa gaariidhaan yookaan karaa daldalaatiin waan garaagaraatiin walumaa galatti miidiyaan baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa kana keessa taa'ee ani inni agartanii amma fakkeenyaaf humnaan nama miidiyaa ta'aa jennu fakkeenyaaf isinitti haasaa jira. Firiijii isinii bitaa maalii isinii bitaa maalii isinii bitaa kan isinii bitaa hayyee firii deliveriidha marhaba. Gaafan kana isin jedhu ati birii ergitee ani meeshaa san achi dhaabadhee takka takka risiitii isaa wajjin haa ta'u maal sii bitee gaafan qarqabee gaafa ho'i sii geessu anaaf jettee obboleessi xaarteerta rabbi jazaa keessi haa kaffalu. Kanaaf waa wayii waa 500 wayii 1000 wayii ni jedha ilmi namaa kun hojiidha. Sigalee maaliidhaan bilbila kanaan faayidaa teeknooloojii isin hubachiisuu barbaadeeti. Kanaaf amma walumaa galatti har'a ijoon dubbiitii yaa dhimma teeknooloojii wal qabattu tokkoon kan kee yoo Itoophiyaatti galte yoo otuma Itoophiyaa miti otuma achi jirtuyyuu Itoophiyaa irraa waan wayii asitti fidee achi gurgurachuudhaaf yookaan waan achitti hojjettu wayii Itoophiyaa keessatti akkasii gurguruun barbaaddu wayii karaa salphaadhaan biizinasii kan kee guddifataa deemuudhaaf walumaa galatti miidiyaan baay'ee murteessaadha. Miidiyaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Obboleeyyan tiyya waan isin jedhamu. Wallaahi dhimma miidiyaa kana irratti jabaadhaa. Dhimma miidiyaa kana irratti hedduu jabaadhaa hojjedhaa. Miidiyaa seera qabeessa yookaan ulaagaa isaa guuttate osoo qabaatanii irra caala bayeessa. Itoophiyaatti galtanii fakkeenyaaf maashina soqiddaan barbaada, maashina loozii barbaada, maashina saamunaa barbaada. Okay, kana gooteerta. Garuu gaafa san yoo dhugumatti duraan miidiyaa irratti beekamtii qabaatte ammas karaa onlaayiniitiin kunoo kana ni dhiyeessinaa haga bakka barbaadanitti isinii ergina maal everything daddaftee biizinasiin kan keessuun akkasii guddatu fi karaa garaagaraatiin bakka baay'ee akka dhaqqabu si taasisa. Kanaaf miidiyaa qabaadhaa. Miidiyaatti fayyadamaa. Inni lammataa obboleessaa fi obboleettiiti. Kan kutaa 10 xumurtee lafa taa'aa jirtu. Kan kutaa 12 xumurtee lafa taa'aa jirtu. Akkuma mana caatiif mana sigaaraa araqeetti galtee kataa jirtu. Akkamitti qabxiin kutaa 12 harkaa dhufte karaa baaraa deema fayydaa jirtu. Obboleessaa fi obboleettiiti. Tara gaaggee tasgabbaa'e. Kan abbaa keetirraa haga abbaan kan kee du'e edee lafa dhaaluu barbaaddu. Haasittiin kan keetirraa edee lafa dhaaluu barbaaddu yookaan qabeenya abbaa keetii sana abdattee ammaaf suusii garaagaraa keessa kan jirtu. Wutaa baay'ee achi keessa obboleessaa fi miidiyaa irratti hojjedhu. Bakka Asallaas, Shaashamannees, I think Ilahanga Kofalee Asaasaas, Adaamas, Baalee Roobees, magaalota hedduu asiin gara Nageelee kanas Zuwaayes manneen hedduu bakka hedduu manneen intarneetaa ni jiran. Yoo dandeesse jalqaba laanguuji baradhu. Yoo walitti qodandeetti qirriseen qate. Azannee keessatti viidiyoo editingii banadhu. Wallaahi viidiyoo editingii baradhu. Viidiyoo editingii baradhu. Waan hin siidhamu keessaa. Cryptocurrency maalii bitcoinii maal jedhamu kun daldala birrii qabdu wayii birrii akkaawunti irraa qabdu wayii karaa intarneetaatiin invest gootee coin wayii bittee bira tursiistee gaafa immoo doolaarii dabalu coinii kan keessan karaa onlaayiniitiin gurguraa jijjiirama fiduudha. Isa bira gahuudhaaf jalqabaatiin karaa barnootaatiin cimuus si barbaachisa. Kutaa 10 baradhee jechuun afaan Ingiliffaati dubbachuun haalaan dubbachuu miti. Irra caalaatti seeraan barreessuu dandeenyaan barreeffama dhufe tokko immoo bakka itti xiyyeeffatta. Akkasii galu yoo mara jabaatti tiraansleet fayyadamee rakkoon qabu obboleessaa fi obboleettiitii gara miidiyaatti as deebi'i waan guddaa hojjetta. Miidiyaa irratti yoo beekamte hojii koomishinii
bakka meeshaaleen garaagaraa itti gurguraman jettee bakki kun bakka meeshaaleen akkana itti gurguraman meeshaalee kanneen bitachuu yoo barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaa yookaan karaa lakkoofsa maarii kiyyaatiin karaa lakkoofsa YouTube kiyyaatiin yookaan karaa imootiin na dubbisaa hagana bakka san booda hojii garaagaraa hojjette akkaataa amma namoonni fakkeenya nurraa fudhadhu ana mataa kiyyarraa hojii akka gaariitti karaa miidiyaa kanaatiin beeksifadhu hojjetaatiin jira. Namoonni immoo hojii kana hin qabne immoo karaa miidiyaatiin meeshaalee akkanaa isin hojjechiifne jedhanii bakka biraa dhaqanii uummata hojjechiisaa jiran. Warra hojjechiisu kun bilaash miti koomishiina qaba meeshaa qarshii 100 200 gaafa siibitee waan hojjetu muruu yoo xiqqaate 5,000 10,000 sirraa eeggata. Karaa maalitiin karaa salphaadhaan karaa miidiyaatiin gadi ba'ee waan dubbateef kaardii intarneetaati ka ji'a tokko yoo barbaade ka waggaa tokko birrii 10,000 yookaan 10,000 guuttattee internet unlimited ka waggaa tokko guuttattee haala gaariidhaan fataa goote ittiin hojjetta. Obboleessa kiyya karaa salphaadhaan osoo jijjiiramuu dandeenyu maaliif yeroo mara harka namaa eegganna kun sirrii miti sirraa hodha qaba jechuu ka'uti. Kanatti aansee ogummaaleen asii dhaamu video editing graphics design kunniin koorsii yeroo gabaabaa ji'a 2 ji'a 3 keessatti barattee xumuruu dandeessudha. Barbaadu karaa onlaayiniitiin haa ta'u barbaadu immoo even daarektiidhaan isaa ta'u haala salphaadhaan ittiin jijjiiramuu dandeessa. Really wallaahi addunyaan gara fuula tokkootti dachaatee yookaan deebitee jirti. Kanaaf jijjiiramuu ni barbaadda yoo ta'e gara teknooloojiitti dhiyaadhu. Akkanumaan silkii qabattee sa'aatii 24 akka biyya keessa yoo ta'e bilbila daarektii waan ta'e tokkoon bitaa mirgatti heloo qofa hin ofiin obboleessa kiyya ittiin hojjedhu ittiin jijjiirame fayyadame obboleettii xiyyaatiillee. Kanaan wal qabatee waan isinii dhaamu TikTokii seera qabeessa, YouTubii seera qabeessa qabaadhaa ittiin hojjedha. Tokko karaa meeshaalee garaagaraa ittiin beeksiftan kanaan hojii koomishinii ittiin argattan. 2 YouTubii fakkeenyaaf yoo ta'e kaffaltii sii kaffala gaafa gartee kaffaltii irra geette kaffaltii bakka viidiyoo kan kee guyyaarraa guyyatti guyyaan viidiyoo tokko viidiyoo lama waan babbareedaa waan hojii wal qabatu waan ta'e irraa hojjeta galii ittiin argatta. Karaa tokkoon immoo beeksisa amma ittiin hojjettu kanaan yookaan hojii koomishinii ittiin hojjettu kanaan jijjiirama ittiin argatta. Karaa TikTokiinis akkasuma obboleeyyantii. Kanaaf karaa salphaa kanaan jijjiiramuu barbaadan taanaan haala salphaadhaan akka salphaatti waan baay'ee jijjiiramuu dandeessa waan ta'eef please gara teknooloojiitti koottaa kun dhaamsatii tan duraaniitiin adda. Namni kenna maashina akkasii biti akkana godhi akkas godhi kun sun hojii biraati. Hojii ma hojjettu sanuu mootu daddaftee eenyuyyuu caala faxxaan ta'uudhaaf yookaan saffisan gabaa keessa seenuudhaaf miidiyaan si barbaachisa. Kanaan wal qabatee namoonni YouTube seera qabeessa ta'e akkasumas immoo chaanaala TikTokii seera qabeessa ta'e akkasumas chaanaala Telegram seera qabeessa ta'e kan ulaagaa isaa guuttate YouTube kan kaffaltii eegalee fi kan kaffaltii hin eegalee namoonni barbaadan. TikTokii mootuyyuu kan hojiidhaaf isinii ta'u kan subscribe isaa 10,000 fi sanii ol ta'e mana fooloon isaa 10,000 fi sanii ol ta'e kan akka gaariitti ittiin hojjechuu dandeessan. Bitachuu namoonni barbaadan gama namaan dubbisaa namoota chaanaalota YouTube gurgurantu jira chaanaala TikTokii kanneen gurgurantu jira. Akkaataa ittiin walirraa bittee gara silkii keetii ittiin dhufuu danda'u iimeelii ni qabda. Iimeela wal jijjiiruudhaan gartee paaswoordii dhuunfaa keetii itti galfachuudhaan haala salphaadhaan gartee guutumaan guututti YouTube ammatti kaffaltii irra jiru bitattee ati immoo maqaa keetiitti jijjiirattee siigalee maqaa keetii jijjiirattee waan hunda gara keetiitti deeffattee hojii ittiin hojjetuu dandeessa jechuudha obboleessa kiyya obboleettii. TikTokiinis akkasuma kan gurguranii jira chaanaaliinis akkasuma kan gurguranii jira. Ammaayis immoo karaa biraatiin ani bitachuu hin barbaadu garuu chaanaala YouTubeis yookaan Telegiraamis haa ta'u Instagraamis haa ta'u maalis haa ta'u banachuu barbaada yookaan immoo ni banadha akkuma banadheen garuu followers yookaan subscribing kiyya guyyaa tokko keessatti 10,000 fi hanga 50,000 akka naasiin barbaada namoonni jettan naqunnama karaa bilbila WhatsApp kiyyaatiin. Maaliif Itoophiyaa keessatti namoota waan kana hojjetantu jira ani kallattiidhaan isaan isin qunnamsiisa. Subscribe 1,000 yoo si fakkeenyaaf YouTube irratti YouTube seera qabeessa bantee ulaagaa isaatti mul'atu subscribe 1,000 yoo si guutan naannoo birrii 1,300 kaffalta. TikTok irratti illee akkasumatti gartee akkaataa followers yookaan subscribers barbaadu jechuudha. Lakki kana hin barbaadu YouTube maqaa isaa na ergi ni ilaalaa kaffaltii kan eegale yoo jiraate bitachuun barbaada namoonni jettan karaa keessatti nu dubbisaa. Asuma hawaasa naannoo dhiyootti dhiyoo jiru kanatti namoota biroo of danda'e banatanii YouTube immoo namoonni hedduu YouTube ni banan daddafanii subscribe kana namoonni itti karaa ittiin argatan ni beekan subscribe kan saffisa keessatti ittiin argatanii YouTube kaffaltii eegale gabaadhaaf dhiyeessaa jiran ni bitatta emaila itti galfatta ammaas paaswoordii mataa keetii itti galfatteet karaa salphaadhaan hojii ittiin eegalachuu dandeessa. Kanaaf miidiyaan influensii guddaa qaba sagalee guddaa qaba dhiibbaa guddaa qaba.
Kanaaf kara miidiyaa kanatti osoo baatanii dhaamsa kiyya waan baay'ee isin hojjechiisa anumarraa ilaala dhiisa kan biraa ummoo ajaa'ibaa kan haadha manaatti irraa ilaala wallaahi dhugaa rabbiin isinitti himu ani example hojii farniicharii hojii mana sibiilaa waggoota 5-7 ga'eera garuu kan inni hojjechaa ture tokko namoonni beekan biyya alaatti irraa duraan Suudi Arabiyaa irraa ijoollee hedduu bakka mana kiyya san dhaqinaa lakkee balbala isaa balbala bareedaa naa galcha hagana naa galcha akkuma 100 namoonni hedduun hojjetanii jiran hojjetaatis tureera akkasitti hojjedhu waan beekaniif yookaan warri isaanii waan asitti himanii lakkoofsa kiyya kennaniif qofaan garuu hammamuu gara onlaayinii kanatti dhufee carraa baay'ee namoota naannoo kanaatii miti asirraa fagaadhetu harka dheereffadhee harka bal'ifadhee akkan hojjedhu carraa naa banee jira jechuudha. Kanaaf kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa miti. Walumaa galatti ijoon dubbii xiyyaadha. Miidiyaan jijjiirama keessan keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Jijjiirama guddaa saffisiisuu danda'a. Garuu immoo karaa leekiskisaa fi waan hamtuu ittiin hojjettanii sun ta'an waan gaarii ittiin hojjettanii akka jijjiiramtan barbaada. Namoonni immoo miidiyaa kanneen bitachuu barbaadan kan YouTube's, kan Telegram's, kan TikTok's chaanaalota garaagaraa bitachuu barbaadan seeraan na dubbisa, seeraan na quunnama. Kallattiidhumaan gatii isaa isinii gaafadhe gatii isaa wajjin akkaataa itti immoo bilbila keessan irratti isinii ta'uu danda'uu fi waan ta'uu danda'u irratti waliin haasaa haala salphaadhaan gara hojiitti ittiin akka seentan abdiin qaba. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa hojiiti. Ammaas gamanumaan ijoolleen biyya keessa jirtan karaa baharaatiin deemaa yoo jettan asii kaatee eessarraayyuu hanga Yaman baasutti minimum 37,38,40,50 fixxaa achirraa mootuyyuu taariba yeroo gurguraa fixxaa walumaa galatti 100,100,100,200 fixxeeti kan Suudi Arabiyaa seentu. Garuu birrii saniin asumatti leenjii ji'a 3 yookaan ji'a 1 yookaan ji'a 2 karaa onlaayiniitiin yoo ta'e atuu ji'a 1 fixxu. Karaa daayirektiitiin yoo ta'e immoo ji'a 2-3 sitti fixuu danda'a. Mobile maintenance, supha mobaayilaa, video editing, graphics design kanneen leenjitee yeroo gabaabaa keessatti obboleessa kiyya laptooppii birrii 30,050 bitattee intarneeta kan waggaa tokko unlimited wifi kan waggaa tokko 10,000 bitattee wifi routers birrii 5,610 bitattee ati walumaa galatti kaapitaala birrii 70 yookaan 50 caalle mana kan keetettee sa'aatii 24 hojjeta ji'a minimum 50,000 60,000 100,000 hojjetuu hin dandeetta. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa hojiiti. Waan tan share naa godhaa uummata biraan naa gahaa isiniin jaalladha zariitii.